Bulchiinsa magaalaa Dambidollootti uummanni tajaajila ibsaa gahaa dhabuun rakkoo guddaa keessa jiraachuun eerame. Gabaasa qindaa'e Jaal Urgufaa Diinaa. Bulchiinsa magaalaa Dambidolloo naannawa ishee keessatti uummanni tajaajila ibsaa gahaa dhabuun hojiilee humna elektirikiin hojjetaman milkeessuu erga dadhabanii bubbuluu dubbatu. Akka jiraattonni jedhanitti qaamoleen dhimmi isaa ilaallatu yeroo baay'ee gaaffii keenyaaf deebii kennuu irra nu doorsisu kan jedhan jiraattonni magaalichaa. Ibsaan torbaanitti osoo hin dhufin tura kun immoo hojii idilee keenya irratti danqaa uumee jiras jedhu. Tajaajila meeshaalee ijaarsaaf gufuu ta'aa jira kan jedhan bu'uuruma ibsaan baduun bishaan dhabamuu fi hanqinni bishaan dhugaatiifis jiraattonni saaxilamaa akka jiran kan himan hoggaa ta'u waqtii gannaa kana ammoo addattuu roobni roobe jennaan gonkumaa ibsaan hin jiru jechuun himaniiru. Bulchiinsa magaalaa Dambidolloo jaarroleen biyyaa itti deddeebiin gaafachaa jiran doorsifamu. Waajjirri ibsaas baatiin maallaqa uummata harkaa fudhachuun cinatti hawaasaaf ilaalcha gaarii akka hin qabnes dabaluun ibsaniiru. Bilxiginnaan impaayera Itoophiyaa kooriidariin miidhagsinee biyyoota biroo fakkeessaa jirra jedhee yeroo dhaadatutti uummanni tajaajila garaagaraa dhabuun daa'imman harkatti beela'u qaala'insi jireenyaa daran itti hammaachuu fi harkaa gara afaanitti nyaatanii buluufu hiree isaa dhabanii akka jiran jiraattonni miira gaddaan dubbatu. Bulchiinsa magaalaa Qilxukaarraa keessatti milishoonni danuun hidhamanii hiraarfamaa jiraachuun himame. Guutuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Lixa Wallaggaa aanaa Qilxukaarraatti milishoonni humnaan qabamuun leenjifamanii bobbaafamaa turan yeroo ammaa hidhamanii rakkoo ulfaataa argaa jiraachuu odeessi keessoo sirnichaa ba'ee ifoomsee jira. Mooraa dabaan ijaarame fedhiin ala hin tajaajilu jedhanii mormii agarsiisuu fi uummata irraa dhalanne irratti dhiibbaa hin raawwannu sababa jedhan qofaaf moggaatti dhiibamuun kutaa haalaan dhiphaatee keessatti rakkoo keessummeessaa akka jiran kan himan maddeen odeessichaa rakkoo nyaata gahaa dhabuu qulqullina bishaanii fi kanneen biroon dararamaa jiraachuun dhaga'amee jira. Yeroo garaa garaatti murni bilxiginnaa dirqiin qabee leenjisee meeshaalee waraanaa malees magaalaa keessa harka duwwaa deemsisu meeshaalee booddattafoo itti dheedu'aaf saaxiluu fi dursa dirree lolaatti leenjii gahaa malee bobbaasaa akkuma jiru irra heddumminaan keessaa badaa jiraachuu hordofee baay'inaan qabee hidhaa akka jirus maddeen keessoo sirnichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo adamsuuf humni milishoota keenyaa gaada jedhee murni bilxiginnaa dhaadannoon du'atti oofus du'a gatii hin qabne keessatti hirmaachuuf fedhii dhabanii guyyuu keessaa baduu fi gariin ammoo hidhamaa akka jiran ni beekama. Aanaa Booraa keessatti sochiin uummataa waraanaaf kaadiroota bilxiginnaan danqaa ta'uun ibsame. Bal'ina isaaf Jaal Yaadannoo Oromiyaa. Godina Baay'ishaggar aanaa Booraa magaalaa aanichaa keessatti gaafa waxabajjii 17 bara 2026 dhukaasa banamee tureen kaadiroonni bilxiginnaa shororkaa hamaa keessa seenanii uummata gidirsaa turuu jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Yaaddoo lubbuu isaaniif jecha uummata reebuu qabanii hidhuu fi odeeffannoo waraana bilisummaa Oromoof laattu jechuun gareen faashistii bilxiginnaa waaree sa'a 6 irraa kaasee hanga galgalaatti sodaachisa ulfaataa raawwachaa akka turan jiraattonni dabaluun addeessaniiru. Sochii waraana bilisummaa Oromoo danquu maqaa jedhuun murni bilxiginnaa uummata hidhuu reebuu fi lubbuu obbaasaa kan jiran gochaawwan jibbisiisoon akka godinichaatti jabaatee itti fufuun cinatti maatiin qabsaa'otaa baadiyyaa fi magaalaa keessatti argaman rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu dubbatu. Murni diigamuu impaayera Itoophiyaaf yaaddoo guddaa keessa jiru bilxiginnaan duula waraanaa egeree Oromiyaan waraanni isaa dachaan dhumachuu hordofee caamsaa 29 bara 2026 irraa eegaluun abdii kutachuu irraa kan ka'e uummata nagaa irratti haaloo bahaa akka jirus jiraattonni addeessaniiru. Magaalaa Shaambuu keessatti uummanni nagaan loltoota PP yeroo dheeraaf hidhamanii hiraarfamaa jiraachuun beekame. Jaalsabaaf waan gaarii waan qindeeffatee qaba. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu waajjira poolisii aanaa Horroo fi bulchiinsa magaalaa Shaambuu keessatti loltoonni PP uummata nagaa maqaa garaa garaa itti moggaasuun yakkanii murtii seeraa tokko malee hidhanii iraarsaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni ONM ibsanitti loltoonni bilxiginnaa uummata nagaa hojii garaa garaa irratti bobba'uun ofii fi maatii isaanii jiraachisan maqaa garaa garaa itti moggaasuudhaan yakkanii yeroo dheeraaf hidhanii rakkoo xiinsammuu fayyaa nyaataa fi dhugaatiif saaxiluun hiraarsanii yakkoota mirga namoomaa gara jabinaa fi ammeenyummaan guutame irratti raawwachuun abdii kutachiisaa kan jiranii fi namoota maallaqa gurguddaa kaffaluu danda'an ammoo haga qarshii 100tti adabuun doorsisanii lakkisaa jiraachuu jiraattonni dabaluun ifoomsanii jiru. Murni bilxiginnaa ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffachuun loltoota isaa itti bobbaasee namoota hawaasa keessa jiraatan keessatti sabboonummaa qaban afaan qawween ukkaamsuudhaan hidhaa hanga ajjeechaatti irratti
irratti raawwachuun sabboonummaa sabaa dhabamsiisuu irratti fuulleffatee hojjechaa jiraachuu yakkoota waggoota 8 kana keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwatame irraa hubachuun ni danda'ama. Zeleniskii waliigaltee nagaa argachuuf Tiraamp waliin haasa'utti Raashiyaan Kiyev rukutte. Guutuu gabaasichaaf jaalbooree addunyaa. Raashaan Kiyev misaa'ilaan aleelte jechuun aangaa'onni biyya keessaa ibsan. Kunis pirezidaantii Yuukireen Volodimir Zeleniskiin pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi hooggantoota Awurooppaa waliin erga dubbatanii sa'aatii muraasa booda jiraattonni da'ootti akka galan gaafatanii jiru. Dhaabbanni oduu Reuters tokko dhoo'insa Kiyev keessatti akka dhageeyyoo himu aangaa'onni magaalaa kaabaa Yuukireen saamii aleellaa dirooniitiin namni tokko du'e ibsanii jiru. Diinni misaa'ilaa pilaastikiin magaalaa guddoo aleelee jira. Aga akeekkachiisni weerara qilleensaa xumuramutti bakka nageenya qabutti turaa hoogganaan bulchiinsa waraanaa Kiyev Tiumer Hikachenkoo kamisa ganama barreeffama teelegiraamii irratti barreessaniin dubbatanii jiru. Faransaayitti Zeleniskiin hooggantoota biroo yaa'ii garee torbaa irratti hirmaatan waliin erga wal arganii booda Tiraampii fi pirezidaantii Faransaay Emaanuel Maakroon waliin haasa'uu isaanii dubbatanii jiru. Waraana Raashaan Yuukireen irratti waggoota 4 ol ture xumuruuf yaaluun haasawaa qindoomnaa jechuun ibsanii jiru. Aleellaan Kiyev irratti raawwatame aleellaa qilleensaa Raashaan horbee kana keessa raawwattee isa lammataati. Manni amantaa waggaa 1000 dura hambaa afuuraa fi aadaa Yuukireen kan agarsiisu wiixata darbe aleellaa guddaa lubbuu namoota 10 galaafate hooggantoota Awurooppaa irraa balaaleffannaa guddaa argateen miidhaa guddaan irra ga'ee jira. Boon zoonii aanaa 3 Canqaa Gudajjaa Biilaa Laadoo Qilee fi aanaa Ganjii keessatti humna diinaa irratti tarkaanfii fudhachuun injifannoo galmeesse. Irree fi wanteen saba cunqurfamaa waboon zoonii lixaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Canqaa ganda cirrachaatti waxabajji 18/2026 barii barraaqaan humna diinaa irratti tarkaanfii guggubduu fudhateen du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii humna diinaa irratti fudhatameen injifannoon gama meeshaatiin galmaa'e qawwee AKM 15 gumbii fi qophiilee waraanaa hedduu dugda diinaa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif godhee jira. Hormiiwwan ilmaan sabaa waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii diinaa irratti fudhatu jabeessee tumuufuun guyyuma kaleessaa waxabajji 18/2026 ganama barraaqaan godina Bahaa Wallaggaa aanaa Gudajjaa Biilaa bulchiinsa magaalaa aanichaatti seenuun humnoota weerartuu bilisiginnaa aleelee gama meeshaatiin PKM 3 fi AKM hedduu hiikkachuu beekseera. Ittuma fufuun irree fi abdiin saba cunqurfamaa waboon zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa Ganjii ganda Didibbee keessatti har'a waxabajji 19/2026 barii barraaqaan humna diinaa irratti tarkaanfii fudhachuun oliif gadi ari'ee gadoochisee du'aa fi madoon adabuun injifannoon goolabuu beekse. Tarkaanfii humna diinaa irratti fudhatame kanaanis gama meeshaatiin qawwee AKM dugda diinaa irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godhee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa tarkaanfii diina uummata Oromoo irratti fudhatu jabeessee tumuufuun kaleessa waxabajji 18 godina lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee ganda Adaree keessatti tarkaanfii barsiisaa diina uummata Oromoo irratti fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Waboon zoonii lixaa aanaa Ganjii fi Laaloo Qilee keessatti humna diinaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Irree fi abdiin saba cunqurfamaa waboon zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa Ganjii ganda Didibbee keessatti waxabajjii 19/2026 barii barraaqaan humna diinaa irratti tarkaanfii fudhachuun olii fi gadi ari'ee gadoochisee du'aa fi madoon adabuun injifannoon goolabuu beeksise. Tarkaanfii humna diinaa irratti fudhatame kanaanis gama meeshaatiin qawwee AKM 6 dugda diinaa irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godhee jira. Ittuma fufuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kaleessa waxabajjii 18/2026 godina Qellem Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee ganda Adaree keessatti tarkaanfii barsiisaa diina uummata Oromoo irratti fudhateen hedduu du'aaf madoon adabuun injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Waboon aanaa Guutoo Giddaa keessatti diina adabee meeshaa irraa hiikkachuu beeksise. Abdii fi gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa guyyaa har'aa waxabajji 19/2026 ganama barii barraaqaan godina Bahaa Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaa ganda jireenyaa iddoo addaa Qarsaa jedhamutti mooraa waraana gabroonfataa bilisiginnaatti cabsee tarkaanfii akka bakakkaa fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Tarkaanfii kanaanis waboon humna diinaa irraa hedduu du'aa fi madoon adabuun tokko ammoo fayyaatti harkaan qabee jira. Gama meeshaatiin qawwee AKM 4 SKS 3 hidhannoo tokkoo fi uffata waraanaa 2 dugda loltoota Abiyyi Ahmed irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Bakki lolichitti geggeeffame magaalaa godinichaa kan taate Naqqamteerraa fageenya kiiloomeetira 3 kan hin guunne oggaa ta'u kanumaan wal qabatee yeroo ammaa kana magaalli Naqqamtee fi naannawaan ishee raafamaa fi shororkaa amaa keessa jiraachuun baramee jira. Tarkaanfii waboon tiksitoota sirna bututaa irratti fudhatu jabaatee itti fufaa. Injifannoon uummata Oromoo.